Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televezyiiniidhaan immoo Itiyoo-saatiin kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isinii darba. Guyyaan irraa jimaata guraandhala 11 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 4 bara 2014 qophii keenya keessaa irratti gabaasaalee adda addaa qabna. Gara sanatti darbuu keenyaan duratti oduutu dursaa oduu har'aa kan nutti himtu tuujubeedha. Akka mooltan kabajamoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Koreen fannoo diimaa addunyaa naannoo Amaaraa Dassee Waldiyaaf Makatee keessa kanneen jiran dubartootaaf durboota hookara saalaarraa dandammataniif meeshaa qulqullina ittiin eeggatan raabsuusaa beeksisee jira. Kanneen keessaa paadii miiccanii deebisaniitti fayyadaman saamunaa, ibsaa soolaarii, biruushii ilkaaniif saamunaa ilkaanii kan keessatti argaman ta'uu Addis Chakkul gabaasee jira. Daandiin tuun cufamin dura kan gale liitira 50,000 irra darbee baatilee 8 darbaniif boba'aan Tigraayin seene homtuu kan hin jiraanne ta'uu waajjirri daldalaaf industirii naannoo sanaa beeksisee jira. Jiraattonni Maqalee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hanqinni boba'aa gama geejjibaa magaalaalee naannoo sana gidduu jiranii irratti rakkoo uumuusaaf lammiiwwan industirii sana keessaa hojjetaa turanillee hojii malee hambiseeraa jedhan. Hanqinni kunis dameewwan adda addaa jechuunis eegumsa fayyaaf industiriiwwan irratti dhiibbaa geessisee jira. Jiraattonni naannoo ugurri kun akka dhaabatuuf lammiiwwan jireenya isaanii idilee itti fufuu akka danda'an hawaasa addunyaatti iyyataniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Hidhattoonni Murlee Sudaan Kibbaa keessaa daangaa ce'uun Itoophiyaa naannoo Gambeelaa seenuun kaleessa namoota nagaa 3 ajjeesan jechuudhaan mootummaan naannoo Gambeelaa himatee jira. Hoogganaan Seekirataariyaatii Pireesii naannichaa obbo Ugeetuu Adiyaang hidhattoonni kun eega baatii muddee as namoota nagaa 13 kan ajjeesan ta'us baqattoota irratti haleellaa raawwachuun isaanii kun garuu ka jalqabaati jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan Naakoor Malkaatu gabaase. Itti gaafatamaan waajjira pirees seekiraatiriyaatii naannoo Gaambeellaa obbo Ugeetuu Adiing sagalee Ameerikaatti akka himanitti hidhattootni Murlee kun kaleessa daangaa ce'uudhaan seenuudhaan godina Nyuweer aanaa Okooboo keessatti namoota nagaa 3 ajjeesanii jiru. Murlee ጥቃት የሚያደርገው በህፃናትና በከብቶች ላይ ነበር. Hidhattootni Murlee kanaan dura daa'immaniif loon irratti haleellaa raawwataa turan. Amma garuu bifa isaa jijjiiruun konkolaataa fe'umsaa magaalaa Gaambeellaa irraa ka'uun gara godina Nyuweer deemu irratti haleellaa banuun konkolaachisaaf gargaaraa konkolaatichaa kaleessa halkan ajjeesanii jiru. Dargaggoo magaalaa Finfinnee irraa gara ganda Teedoo motora oofaa deemaa jiru irrattis dhukaasanii ajjeesanii jiru jechuun dubbatan. Hidhattootni kunneen buufata baqattootaa diimaa seenuudhaan akkasuma haleellaa raawwachuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Ugeetuun bifuma wal fakkaatuun buufata baqattootaa magaalaa diimaa keessatti argamu irratti haleellaa banuun dubartoota 2 madeessanii jiru. Daa'imman 3 illee buufata baqattootaa kana keessaa ukkaamsanii fudhatanii deemanii jiru jechuun dubbatan. Haleellaan kun kan raawwatame hangootni biyyoota lamaanii erga waliin mari'atanii as ta'uusaa wajjin wal qabatee bu'aa marii gaggeessitoota biyyoota lamaanii irratti waan fidu hin qabu jedhan. Hidhattootni Murlee mootummaa Sudaan Kibbaafis kan hin ajajamne akkasumas biyyattii keessatti haleellaa kan raawwatan waan ta'aniif bu'aan marii hangoota biyyoota lamaanii kan mul'atu waggoota dhufan keessatti jechuun dubbatan obbo Ugeetuun. Jiraattota naannoo Gaambeellaa fi baqattoota Sudaan Kibbaa 300 caalan buufataalee baqattootaa 7 kan Gaambeellaa keessatti argaman keessatti haleellaa wal fakkaataa akka raawwanneef eegumsi taasifamaa jira jechuun dubbatan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga muddee bara 2014 jalqabee hidhattootni Murlee namoota nagaa 13 ajjeesanii jiru. Daa'imman 7 ammoo ukkaamsanii fudhatanii deemanii jiru. Loon 100 ta'anis akkasuma saamaniiru jechuun dubbatan. Hanga ammaatti gama mootummaa Sudaan Kibbaatiinis ta'e gama hidhattoota Murleetiin wanti dhaga'amee hin jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Paatriyaarkii sadaffaan kan waldaa Ortodoksii Eertiraa Abuna Antooniyoos roobii kaleessaa guraandhala 9 umurii isaanii waggaa 95tti du'aan boqotan. Mootummaan dhimma amantii gidduu seenuu hin qabu jechuudhaan mormii dhageessisan irraan kan ka'e bara 2006 kan itti gaafatama isaaniirraa kaafaman Abuna Antooniyoos kaleessa gadaamii Abuna Indiriyaas jedhamu keessatti sirni awwaalcha isaanii raawwachuusaaf sirni awwaalchaa akka sadarkaa mootummaallee akka hin geggeeffamaniif kutaan lallabaa waldaa Ortodoksii Eertiraa kabiyyootii alaa beeksisee jira. Dhimmi Abuna Antooniyoos hawaasaalee Eertiraa keessaaf alaa biratti
falmii guddaa kaasisee jira jechuudhaan waahilli keenya afaan Tigree Tawalda Tasfaa Gaabir gabaasee jira. Sudaan keessatti fonqolcha mootummaa waggaa darbee waraanni geggeesse mormuudhaan namoonni kumaan lakkaa'aman irra hedduun dargaggoota dhiiraaf dubartoota kaleessa mormii isaanii dhageessisanii jiran. Mormitoonni kun magaalaa galma mootummaa biyyattii Kaartuumiif daandiiwwan magaalaalee kabiroo keessatti yoo hiriiran waraanni aangoo dhuunfachuusaa akka dhaabu gaafataniiru. الشعب السوداني مواصل ثورته من غير انقطاع في الخرطوم وفي ترس الشمال. Uummanni Sudaan Kaartuumii fi kutaa kaabaa akkasumas jaziiraa fi baha Daarfuur keessaa warraaqsa walirraa hin cinne gaggeessuu itti fufaniiru. Warraaqsi kun haga galma isaa ga'utti akkasumas kan biyyattii bulchaa jiru hoogganaa mana maree walabaa Albuhraanii fi taanaa isaanii Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagaaloo aangoorraa buusee mootummaa dimokiraataa kan siviilii haga hundeeffamutti itti fufa. Alaabaa Sudaaniif suraalee namoota kana dura hiriira geggeessaman irratti walitti bu'iinsa poolisii waliin geggeeffameen ajjeefaman agarsiisuuf dhaadannoolee fonqolcha mootummaa mormuu dhageessisuudhaan sochii biyyattiin gara dimokiraasiitti geggeessitu kan hoogganu mootummaan siivilii akka hundaa'u gaafataniiru. Poolisiinis gaazii imimmaansu biifuuf rasaasa laastikaa kan dhukaase yoo ta'u hiriirtota mormii dhakaa darban irratti bishaan itti biifee jira. Baankileen Chaayinaa bara 2007 hanga bara 2020 addunyaarraa dinagdeen isaanii jabaa akka ta'e hanga tokko caalaa piroojeektii misoomaa deeggaruuf liqaa hedduu kennaniiru jechuudhaan qorannaan haaraa bahee mul'isee jira. Waashingtaniif Landan keessa kan maadheffate waaltaan misooma sadarkaa addunyaa kaleessa akka gabaasetti baankiiwwan misoomaa Chaayinaa michoota mootummaaf dhuunfaa kan naannoo sanaaf kan oolu deeggarsa doolaara biliyoona 23 gumaachee jira. Baankileen Yuunaayitid Isteets, Jaappaan, Jarmanii, Neezerlaandis, Faransaayii fi Afrikaa kibbaa walitti doolaara biliyoona 9.1 qofaa liqaa kennanii jiran. Waaltaaleen kanneen akka baankii addunyaa biyyoota Afrikaa keessatti kan geggeeffamu ijaarsa misooma bu'uuraaf kan oolu waggaatti doolaara biliyoona 1.4 qofaa kan kennan ta'uu gabaasichi beeksiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin Haajaalaa Yuunaayitid Isteets Antooni Bilinkan innaa walitti bu'iinsi Raashaa jiru kanatti rakkoo Yuukireen keessaaf furmaata dippiloomaasummaa kan filatan ta'uu cimsanii dubbatan. Bilinkan Melbourne, Awustiraaliyaa keessatti gitoota isaanii kan Awustiraaliyaa, Hindii fi Jaappaan waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin tarsiimoo Yuunaayitid Isteets dhimma Raashaa waliin jiru irratti qabdu tarreessaniiru. To engage Russia, to look at the concerns that it's raised, to share. Raashaa waliin yaaddoo isaan kaasan yookiin qaban irratti akkasumas michuuwwan keenya Awurooppaa fi kan biroo yaaddessu irratti akka mari'annuuf tattaaffii danda'amu hunda gooneerra. Sanaan yoo furmaatii dhibeessi tasgabbii waliigalaa fiduudhaaf yookiin immoo faallaa isaatti maal akka ta'u qabu hubachuuf yaalleerra. Bilinkan gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef innaa deebisan Raashaan yoo Yuukireeniin weerarte daafoosa mudatu tarreessanii jiru. Uggura dinagdeef maallaqaa akkasumas meeshaalee gara alaatti ergamu to'achuu dabalee daafoon sun maal dhaqqabsiisuu akka danda'u sirriitti walitti qabaa turre jedhan. Dandeettii ittisaa Yuukireen ijaaruu itti fufuu akkasumas yoo Raashaan haleellaa itti fufte humna ittisaa neetoo cimsuuf cicha qabna jedhaniiru. Raashaan Yuukireeniin weeraruuf fedhii akka hin qabaanne ibsitee jirti garuu Raashaan naannoo daangaa Yuukireenitti waraana ishee bobbaasuun Yuunaayitid Isteetsiif michoota neetoof yaaddoo guddaa ta'eera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Hordoftoota keenya amma immoo gara qophiilee keenyaatti ceena. Paartiin Koongireesii Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo yookiin Afgoon yookiin Kafaa'oon mootummaan Itiyoophiyaa godaantota lammiilee waaltaa tursiisa Saawudii Arabiyaa keessatti argaman atattamaan qaqqabuu fi qabaa jechuudhaan ibsa baaseera. Hoogganaan waajjira paartichaa obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin paartiin keenya kallattii mootummaan kaa'u hordofuudhaan lammiilee kana deeggarsa godhamu hundumaa hin deeggeraa jedhaniiru. Dhimma kana irratti gama mootummaatiin ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne. Gabaasa dabalataa Tsahaay Daamxootu qabatee jira.
Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n lammiileen Itoophiyaa Saawudii mana hidhaa keessatti argaman haalli isaan keessa jiran na yaaddesseera jechuun ibsa baasee jira. Hoogganaan waajjira KFO obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti haala amma dhagahamaa jiruun lammiileen Itoophiyaa Saawudii mana hidhaa keessa jiran haalli isaan keessa jiran rifaasaadha jedhan. Mootummaan rakkoo kanaaf fala hatattamaa kennuufii qabaa jechuunis hubachiisaniiru. Waa'ee lammiilee keenya biyya alaatti danqamanii rakkatanii keessumaa immoo biyya Saawud Arabiyaa keessatti danqamanii du'aa fi jireenya gidduu jiran ilaalchiseetu yaaddoo keenya ibsine itti aansees immoo mootummaan waama tokkollee waa baay'ee nurraa hir'isee yookaan uummatarraa hir'isee yaada uummataati kuni namoota kana lubbuu isaanii baraaruu akka danda'u gaafachuudhaaf. Koongireesiin Federaalaa Oromoo ibsasaa keessatti akka eereen lammiileen kunneen yoo kan balleessaa qaban ta'ellee dhiifamni godhamee fi gara biyyaatti akka galaniif mootummaan hariiroo biyyattii waliin qabu cimsuudhaan gaafachuu qabaa jechuun ibsee jira. Lammiilee rakkoof saaxilaman kanneen baraaruun gahee nama hundaatii kan jedhan obbo Xuruneen paartiin isaanii lammiilee kana cinaa kallattii danda'u hundaan dhaabbachuudhaaf qophii ta'us ibsaniiru. Hojiin kun humna barbaachisaa. Humna yeroo jedhamu humna mootummaa barbaachisaa. Hariiroo mootummaan Itoophiyaa mootummaalee alaa wajjin qabu barbaachisaa. Humna horiillee hin barbaachisaa. Kanaaf nuyi wanti nutti dhaga'ameera jennee yaadachiifachuudhaaf mootummaan Itoophiyaa haaluma kamiin iyyuu haa dhufu lammiilee isaa nageenyaa fi tasgabbii biyya isaa lammiilee eeguun dirqamni waan irra jiruu fi kana dursee hirmachuun akka irra jiru. Nuun immoo waan akkana irratti hirmadhaa iyyuu nuun jedhillee hirmachuudhaaf qophii ta'uu keenya. Humna namaatiinis haa ta'u qabeenya amma ta'eenis gargaaruudhaaf deeggaruudhaaf amma waaree durallee kanuma irratti dubbataa turre. Kanaaf waanuma mootummaan kun waamicha nuu godhuun yookaan immoo sabaaf waamicha godhuuni bira dhaabbachuudhaaf kana cina dhaabbachuudhaaf. Gama mootummaa Itoophiyaatiin dhimma kanarratti ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo argachuuf carraaqqii taasisne har'aaf milkoofni. Haa ta'utii torbaan muraasaan dura jilli ministeera maallaqaa Ahmed Shideetiin hoogganamu kan abbootii amantaa fi hooggansa olaanoo kan mootummaa Itoophiyaa hirmaachise tuutni tokko dhimmoota walitti dhufeenya biyyoota lamaanii fi dhimma lammiilee Itoophiyaa Saawudiitti argamanii irratti mari'achuudhaaf garas imaluunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kun sagalee Ameerikaati. Ammas gara itti aanutti qophii keenya itti aanutti ceena. Ministeerri qonnaa oomisha qamadii guddisuudhaa fi hojii qonnaa jallisii jalqabee akka jiru beeksiseera. Daarikteerri wal quunnamtii uummataa ministeera qonnaa Itoophiyaa obbo Abarraa Lammaa hojiin kun ganna 3 darban naannoo gammoojjii keessatti akka jalqabame himanii amma garuu ooyiruu qotee bultootaa irratti hojiirra akka oolaa jiru himaniiru. Bara kanas qamadii hektaara 400,000 ol irratti facaasamuun isaa dubbataniiru. Galmoo Daawiti gabaasa bal'inaan qaba. Qonni jallisii qamadii kun Shawaa Bahaa keessatti argama. Qonni aanaa Adaamaa ganda Wanjii Kurrooftuutti argamu kun duraan bakka agadaan itti oomishamu ture. Amma garuu obbo Ilma Maammoo fi qonnaan bultoonni naannoo kanaa kaan waliin ta'anii lafa hektaara 560 ol ta'u kana qamadii facaasanii jiru. Kun ji'a lama kan ji'a lamaa fi torban lama guutes hin jira. Gizma tokko miti silaamaa isaan adda addaanii motorri immoo taraadha namuma dhuguu fi amma faca'uuni duraa duuba jira. Garaan nu kakaasanii too motora kun 5 nuu kennanii motora 5 gubbaa irratti immoo ba'oota hanqatetti immoo kurees hin qabna. Kuree sana gubbaa irrattis baay'ee faayidaa arganne sana gubbaa irratti immoo kan harkaa qabnu finnee gara mangistiitiin immoo kana hin qabnaayyuu harkaa dhabnee jirra kan dhabne sana immoo faayidaa nu godhii jenneetuma jalaan teenya. Obbo Ilmaan qamadii facaafatanitti akka gammadan oomisha shonkooraa duriirras inni kun akka gatii fooyya'aa isaaniif baasu dubbatan. Obbo Masfin Tashoome hoogganaa waajjira qonnaa Shawaa Bahaati. Godinichatti qonni jallisii qamadii erga jalqabee ganna lammaffaadha jedhu. Bara darbee anoota qabnu 9 irratti hojiin kun hojjetamee jira.
almost hektaara 11,000 ol marsaa tokkoffaa fi lammaffaatiin facaafamee oomishni isaa sassaabamee galee ture. Bara darbee kaa'u kan muuxannoo gaaris injira hojjemaan immoo irraa barachuu qabnu maal faadha waan jedhu sanis isaan sanis sirriitti egaa adda baasnee booda qophii baranaaf qophii bal'aa taasisnee qophii san keessa tokkoffaa paampiiwwan adda addaa qopheessuu fi qonnaan bulaaf raabsuudha. Inni lammaffaan xaa'oo fi sanyii filatama yeroodhaan qopheessuudha. Sadaffaan lafa qopheessuudha. Haala hojii bara kana hojjennee yeroo ilaallu kilaasteraan oomishne already kilaasa akka godina keenyatti barana kilaasteroon guddaa jennu 2,500 hektaara isaa xiqqaa jennuun immoo hektaara 20-30 injira garuu irra caalaan isaanii kilaasteroonni keenya 500, 600, 400 kana keessa jiru. Kun akkuma agartu barana haga guyyaa irratti jechuudha hektaara 64,410 facaasnee jirra. San keessa ka haamaa geellee jira amma kalee haamaa turre aanaa Boosata irratti hektaara 400 bal'inni isaa achirratti oomishni ga'ee sassaabamaa ture. Obbo Masfin barana paampii bishaan dhibduu 570 qonnaan bultootaaf kennuu himanii hojiin kun hordoffii waan barbaaduu fi ogeessonni qonnaa araddaa irratti bobba'anii jiraachuu ifoomsan. Obbo Geetuu Gammachuu itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa ganna darbe kana qofa dabaree lamaan lafa hektaara 100 ol irratti qonni jallisii qamadii hojjetameera jedhan. Bara kana immoo baay'ee karoora guddaa gooneeti qabannee hojii kana kan seenne lafa hektaara 600 fi 700 kan ta'u marsaa lamaan misoomsine jenneeti karoorsine. Marsaa tokkoffaadhaan lafa hektaara 300 fi 50 haa ta'u qamadiidhaan uffisnaadhaan kan karoorsine osoo seenne kanarraa oomisha miliyoona 15 ta'uun arganna jenneeti kan marsaa tokkoffaa qofaan. Kan marsaa lammaffaa arfaasadhaan deeggarree hektaara waliigalasaa hektaara 600 fi 700 jechuudha kan qabnee hojjechaa jirru. Kan marsaa lammaffaa yeroo ammaa cuufee jira. Kan marsaa tokkoffaa hektaara 300 fi 55 facaasnee yeroo ammaa midhaan isaa haala gaarii irratti kan inni argamu jechuudha. Kunuunsa irratti xiyyeeffannee hojjechaa kan jirru. Akka obbo Geetuutti naannoo Oromiyaatti lafti hektaara miliyoona 4 ol qonna jallisiif mijataadha. Ammaaf garuu rakkoo hanqina maallaqaaf jecha biiroon qonnaa naannoo Oromiyaa hektaara 400 haga hektaara 500 qofaa misoomsuuf itti jira jedhu. Itoophiyaa keessattis qonni jallisii qamadii erga jalqabee ganna 3dha jedha ministeerri qonnaa. Kaayyoon isaas wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi qamadii sharafa guddaan alaa galu hambisuu akka ta'es ni himama. Obbo Abarraa Lammaa Direektara Qunnamtii Uummataa Ministeera Qonnaati. ከ2011 ጀምሮ አፋር ክልል ላይ ተጨመረ። በየአመቱ ቁጥሩ መጨመር ብቻ ሳይሆን ወደ ሌሎች ክልሎችም እየተስፋፋ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። አከስ ጀዶ Obbo Abarraan jalqaba bara 2011 naannoo Affaaritti jalqabe. Sanbooda naannolee kaanittis babal'ataa dhufe. Amma naannoo Oromiyaatti bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Naannoo Amaaraa, Kibbaa fi Sidaamaa, Affaar irrattis hojii irra oolaa jira. Baranas lafa hektaara 400 irraa qamadii kuntaala miliyoona 16 argachuuf itti jirra. Kanaanis haga yoonaa hektaarri 400 fi 39 faca'eera. Naannoo Oromiyaa irraa hektaara 300 fi 55, naannoo Amaaraatti hektaara 33 ol, naannoo Affaaritti immoo hektaara 700 olii fi naannoo Sidaamaattis ittuma deemamaa jira. እንዲሁም ሲዳማ ላይም የተወሰነ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። Obbo Barraan naannoo gammoojjitti hojii oomisha qamadii kana abbootiin qabeenyaa akka irratti hirmaatanu mootummaan hojjetaa jira jedhanii ammaaf garuu keessumaa naannoo Oromiyaatti qonnaan bultootaa irratti hojii isaa cimsaa jirra jedhu. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed torban darbe yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti yoo dubbatan Afrikaan midhaan nyaataan of danda'uu fi qonna jallisii jabeeffachuu akka qabdu himanii kanaafis Itoophiyaan hojii kana afoo aansitee hojjetaa jiraachuu dubbatuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa. Hordoftoota keenya waa'ee uummata Ameerikaa seenaa isaanii jiruuf jireenya isaanii aadaa fi duudhaa isaanii yookaan waa'ee lammiiwwan alaa Ameerikaa keessa jiraatanii milkaa'inaaf duudhaa isaanii dhaga'uuf daawwachuu feetu. Qophii keenya torbanitti wixata dhiyeessuun hordofaa.
Hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu qophii torbanii labata. Qopheessituun labataa Tigisti Gammee har'a waan harkaa qabdu nutti himti waliin haa hordofnu. Moltaan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan torbanumaanuu sa'aatii kanatti simbira gahaa qindeessee anan isinii dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti. Dubbii ijoo har'aa keessatti shamarree ispoortii ofii jaalattu keessatti hirmaannaan dubartootaa akka fooyya'u tattaafattu wajjiniin wal simbarsiisna. Murtii dhugaa sanyii ispoortii saayikiliitiin biyya Ingiliziitti dorgommii adda addaa keessatti hirmaatteetti. Biyyeetti dhalatti Naqqamte keessatti immoo dubartootaaf saayikiliidhaa fi uffata barbaachisan gumaachuudhaan kilabiin magaalattii keessa jiru akka jajjabaatu gahee taphachaa jiraachuushii warri kennaashiirraa fayyadame in dubbatan. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase. Shamarree murtii dhugaa sanyii magaalaa Naqamteetti dhalattee kan guddatte yommuu ta'u biyya Ingilizii keessattis waggoota hedduudhaaf jiraachuu dubbatti. Yeroo biyya Ingiliziin turtettis garee ispoortii saayikilii keessatti akka dorgomaa turtee fi badhaasallee argachuus dubbattee jirti. Magaalaa dhaloota ishee Naqamteettis barattoota shamarranii manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa 2 keessatti barataniif saayikilii 13 fi uffannaa ispoortii bituudhaan gumaachitee jirti. Hojii tolootummaa kanaaf wanti akka kaase jiraa jechuunis ibsiti. Fayyaafis gaariidha. Hamleedhaafis gaariidha yaada jedhuuni. Ispoortii adda addaa keessatti waggaa baay'eedhaaf hirmaadheera. Saayikilii yeroon itti jalqabee garuu maatii koo wajjin keessattuu obboleettii koo abbaa manaa ishee wajjin hin taane yeroo itti saayikilii oofaa turre jaalala addaatu na keessatti uumame. Karaansaa bareedaadha. Naa'umsi namni makiinaa oofuudha saayikilii oofuudha baay'ee bareedaadha. Kanaaf baay'ee akka kaasee hamlees naa kenne akka kilabitti shaakala erga jalqabne garuu yeroo baay'ee waa tokko nu badhan ture. Hirmaannaan dubartootaa yookiin shamarranii baay'ee gadaanaadha gaafa warra dhiiraa wajjin wal qabsiisnee ilaallu. Isa keessaayyuu immoo bifa kootiin nama gurraacha ta'e ana duwwaa ture. Dubartoonnii fi shamarran maaliif hin hirmaatanii gaaffiin jedhu ana keessatti illee deebi'ee ture. Waa'ee Naqamtees na yaadan ture garuu akkamittiin hundeessuus nan danda'a akkamittiin saayikilii proomootii gochuu nan danda'a biyya kootti ta'edhu waggaa tokkoof walakkaa dura biyya Naqamteetti gaafa dhufe hojii koo irratti dabalatee anis deeggarsa gaafachuun jalqabe qaama adda addaa shamarran mana barumsaa keessatti akka isaan qabamanii saayikiliidhaan immoo kilabiin akka jiraatu deeggarsa baay'een gaafadhee qaamoleen adda addaas akkasuma yaada koo fudhatanii deeggarsa maallaqaas na godhaniiru. Isarras darbee yaadaanii mooraaleedhaanis na bukkee dhaabbatanii kilabiin koo warri biyya Ingilizii jiranis isaanis baay'ee na deeggaraniiru. Akka murtiin jettutti hojiin tola ooltummaa kun shamarran gama lamaan gargaara. Ani kana yaadee ispoortii fi barumsadha jechuun isaa wal qabataadha. Kanaaf kanammoo hojii bal'aadha gatiitiif ijoolleen kun fakkeenya akka ta'anidha. Inni jalqabaan yaadi koo fakkeenya akka ta'an moodeelii seennu jechuudha. Karaa barumsaatiinis naa'umsaanis ijoolleen shamarran kun ispoortiidhaanis akka isaan fakkeenya ta'aniin barbaada. Inni lammaffaa immoo isarra darbee erga immoo saayikiliin kennamee fi shaakalas argatanii maaliif immoo wanta isaaniif ta'e yoo piroofeeshinaal saayikilistii ta'uu barbaadanii gara sanatti immoo waan ceesisu opportunity filannoo laanneef jechuudha. Biyyas maatiis naannoo isaanis akka ittiin beeksisan hin barbaada. Gareen saayikilii shamarranii magaalaa Naqamtee keessatti akka hundaa'uuf murtiin gumaacha olaanaa baachuu ishee kan dubbatan itti gaafatamaan waajjira dargaggootaaf ispoortii magaalaa Naqamtee obbo Wandee Disaasaa tattaaffii shamarree kanaa akka deeggaran dubbatanii jiru. Ispoortiin bu'uura waan baay'eedha. Nageenya waarawaa uumuu fi fayyaa nama dhuunfaarra darbeellee hariiroo hawaasummaa gaarii akka nuti qabaannuu fi dhugaa dubbachuuf immoo gama shamarraniin hojiin hojjetamaa ture badaa ammanatti kan jajjabeeffamuu hin turre. Si'achi garuu murtiisaas ofiiseen ture dhimma dubartootaa kanarratti nuti illee hojjechuu fi fedhii fi kaka'umsa guddaa akka nuti qabnuttidha kan kaasnee jirru. Amma ijoolleen kun kilabiidhaan haa ijaaraman iyyuu malee deeggarsi ogummaa isaaniif hin barbaachisa. Kanaaf nutis akka waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Naqamteetti gama ogeessaatiin illee kan ishee cinaa dhaabbannu ta'uu kaasneerraa fi gara fuulduraattis immoo ijoolleen kilabii saayikilii shamarran kana keessatti ijaaramanii walii isaanii dorgommii taasisuu akka isaan qaban irratti amannee jirra. Sana keessatti illee waajjirri dargaggoo fi ispoortii irraa hojii guddaadha kan eegamu jechuudha. Shamarran saayikilii fi uffannaan ispoortii isaaniif gumaachame keessaa muraasnis akkas
jedhu. Maqaan koo Haannaa Kumaan jedhama. Akkanan jiraadhu magaalaa Naqamtee safara Kumsaa Morodaadha. Karaa mantamaarii carraa kana nuu fiddee akka nuun kana dorgomnuu fi shaakalaa irras kun gara fuulduraatti shamarranii fi akka nuuni beekamnuu fi carraa kanaan akka nuuni kana dorgomnee isheef milkeessinee ofiishee waan kanaan dura argitee beektuufis jechaadha kan isheen amma nu jalqabsiisee jechuudha. Hawwii guddaan qaba saayikilii kana dorgomuudhaa fi fiikoos biyya koofis milkeessee ofii koos of milkeessuun barbaada jechuudha. Maqaan koo Hawwii Jalaalamu jedhama. Murtiin waan isheen hojjette baay'ee waan ta'e guddaadha. Akkasumas bakka ijoollee durbaa baay'ee waan guddaan hojjette bakka dorgommiis illee akka nuun dhiyaannu biyya irratti illee akka nuun taanu maqaa Naqamtee maqaa biyya keenyaas maqaa ishees dhoofisne maqaa keenyas akka dhoofisnu nu goote baay'ee ishee galateeffachuu barbaadani. Murtiin daa'imummaa isheetii jalqabee ispoortii saayikilii akka jaallataa fi shaakalaa guddatte dubbachuun faayidaa inni qaba jettus akkasitti ibsiti. Kanaaf utuu ta'een jedha saayikiliin tokko fayyaa ofiitiif gaariidha. Lammaffaa geejjibaaf iyyuu saayikiliin hammam baay'ee barbaachisaa akka ta'e haala nama hin miilee balaa kan hin qabneen nama baay'ee fi bu'aa buusuudha. Waajjirri dargaggoof ispoortii bulchiinsa magaalaa Naqamtees garee ispoortii saayikilii shamarranii hundeeffameen alatti garee kubbaa miilaa shamarranii hundeessuudhaaf akka karoorfatee jiru beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Dhaggeeffachaa jirtan qophii labataati. Bakki kun magaalaa Beejing irraa kiiloomeetirii 200 fagaatee jira. Tapha Olompikii gannaa bifa ispoortii skiing cabbiirra shololaachuu akka jechuuti keessummeessatee jira. Olompikii gannaa kana cabbii snoo jedhamu hanguutumaan guututti namtolchee ta'een qopheessuudhaan chaayinaan anduraa taateetti. Torbanoota baay'eedhaa meeshaawwan adda addaa bifa kanaan snoo namtolchee oomishaa turan. Hojiinsaa salphaa miti. Here is no humidity, it's very dry and it's a lot of wind. Oo'atu jira baay'ee goggogaadha. Bubbee baay'ee qaba an jedhan maaneejarii buufatichaa Jaakwes Faarneeriiti. Kana malees gabaasni dhiheenya bahe bakki dorgommii kun atleetotaaf illee balaa qabaachuu akka malu akeekkachiisa. Where an athlete is flinging themselves into the air, flipping around and falling, you would want the surface to be a little softer. Atleetonni yeroo waaqatti ol utaalanii gadi deebi'an yeroo gufan lafti irra bu'an xinnoo lallaafaa hoo ta'e gaariidha. Isnoon uumamaa harki 70 isaa akkasi. Anamma qophaa'e kun garuu harki 70 isaa cabbii jabaatadha. Lafichi baay'ee jabaatadha an jette Biriteen keessaa yuunivarsiitii Lowboard irraa Madeline Ore. Qeeqxonni karaa biraatiin haalli qilleensaa Sochii fi Beejing Olompikii gannaa qopheessuudha mijataa mitii jedhan. Haa ta'u malee gaarreen bifa tapha kanaati skiidhaaf jechuudha mijataa turanuu amma sababa jijjiirama qilleensa naannootiin rakkoo keessa galaa dhufuutu himama. The northeast of the US, for example, eastern Canada, we are losing significant amounts of snow there. And then in places United States fi Kaanaadaan fakkeenyaaf snoo dhabaa dhufaniiru. Awurooppaan illee akkasuma. Kanaafis fuulduratti tapha bifa kanaa eessatti geggeessinaa jedhu gaafii keessa galeera. Gabaasni ammas yuunivarsiitii Lowboard irraa bahe akka jedhutti waggoota 28 booda snoon jechuunis cabbiin bakkawwan amma ammaatti taphni olompikii gannaa itti geggeeffamaa ture harka walakkaadhaan gadi xinnaachuuf deema. Ambaranaatiif garuu chaayinaan snoo namtolcheedhaan atleetota biyyoota adda addaa keessummeessa jirti. Gabaasichi aan Henry Rigwelii qophiin labataanarraa kanuma. Torban mata duree biraa qophii biraatii walitti deebinaa ani Tigist Gammeeti. Nagahaan. Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voa.afaan-oromoo.com nu ergaa. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa turte Tigist Gammee piroodiwusariin keenya Nugusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 53ffaa keessummeessaan keessan Anbafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa amma qophii keenya wixataatiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa nagaatti bulaa.